Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo baga nagaa taatanii isiniin jecha asuma Ramadan Kareem baga Ramadana jee Ramadana itti isiniin gahee kabarana kabar hegeree Rabbiin itti isiniin haga isiniin jecha inshaallah walumaan ka itti milkoofnu ka irraa argannu ka beela qofa ooluni miti ka irraa itti milkoofnu haa Rabbiin nuuf haa taasisu. كإرا اتصالاني اتدعاء قلني اتمغفرة قلني اتملكه ربي نوادا سنين جدا رمضان كريم كبركة كملكي كخيري كبدا إن ربي لسنيف هاقول سنة سنة قوتو ماتي مداماتي كيسا واجي ربي ولت سنين هادي في سنين جدا أكو بيكا مكا جولي من عربا كيسا دلايدان جسولا أنا وجنو مال أكا دلاينو asumaan walirraa baranna wal barsiifna leedha namba inu irraa barata walirraa baranne wal barsiifne akkasitti yeroo keenya oofannaa jechuudha ati jechu fakkeenyaaf amma yoo mana arabaa akka dalaydu taate yoo ka sambusaa gosa sambusaa akkamitti akka dalaydu sambusaa maal akka dalaydu maalifu Ramadaana kana keessa birrii waan dabaluuf jechuudha maallaqa waan dabalaniif dirqama sirriitti barachuu qabdaa jechuudha waan nyaata dalayduun san jechuudha osoo jarri kana godhi siin jenne ofii keetii itti yaaddee dalaguu qabdaa jechuudha. Inshaallah viidiyoo kana yoo baratte yoo laalte hangadhuma irraa baratta maal akka gootu sambusaa maal fa'a akka martu sambusaa jibinaatu jira sambusaa adda addaa gosa adda addaatu jira maal akka dalaydu yoo sirriitti viidiyoo kana laalte in baratta in dalayda jechuudha. Ammi ani sambusaa gosa lama wayii isinitti argisiisa. Kami tak kedalagam najor defang gadma video hilala subscribe gochuun dagatina na jajjabeessa Oromooti yaqaali na jajjabeessa subscribe like share na godha sinin jedha isin jaladha mee ammasumaan gara maal akka qopheessuu qabna walatti isin agarsiisa na wajji tura warroonni dhiirallee hatta dubartii dhiisi warroonni dhiirallee hin dalagattanii wajji agartan shunkurtii qopheessa jira shunkurtii adii shunkurtii diimtuudha qopheessa jira asumatti ammallee cicciree jira qixxa kuni ka sambusaati kuni ka fooxaayira ittiin dalagu kunimmoo ka sambusaa ittiin dalagu jechuudha kunoo asitti shunkurtii cicciree qopheessee jira egaa shunkurtii kana cicciree qopheessee booda asitti immoo shunkurtii adiidha jechuudha kun shunkurtii adii kukkutee cicciree jira kunimmoo shunkurtii ka waan biraa ittiin dalagu jechuudha ulaallee asitti cicciree ittiin dalaga jechuudha maal akka dalagu fi maal akka ittiin dalagu na hordofaa isiniin jira asitti immoo sambusaadha sambusaan kun sambusaa jibinaati jibinaa maree jira akkuma agartan xiqqeessee maree jira jechuudha sambusaan kun ka jibinaati fachaa hiikee walitti deebina kunoo akkuma argatanii nyaatamaanii jechuu zayitii wanna daa'ima fa'a irratti naqxee yookiin asala fa'a itti naqxee yookiin shiiraa jedhamu tokko jira shiiraa kan fa'a itti naqxee isaan nyaatamaa jechuudha kun isiniin galee kuni ka jibinaati shiiraa itti naqxee shiiraa kan nyaatamaa jechuudha jibina kanaa maree jechuudha jibina kanaa masalasaa kanaa maree jechuudha argamu masalasaa kanaa maree jechuudha kanaan kun maramee jaayida ta'ee jira namoota ammoo ganama sambusaa gosa lama dalaguudha kuni sambusaa ka foonii dalagaa jechuudha foon kana shunkurtiin jaayida shunkurtiin adillee jaayida kana cicciree jira kanallee itti daba akkamitti akka walitti aqulaalla maal akka itti naqu hanga viidiyoo dhumaa na hordofaadha irraa barattanii warroonni dhiirallee dalagattanii hanga dhuma viidiyoo kana na hordofaa isiniin jedha subscribe share like godhuu hin dagatina na jajjabeessaanii inshaallah Oromootii yaqaali wallahi baay'ee subscribe naa gootanii jirtanii maashaallah tabaarakallaa naa gootanii jirtanii naaf galatoomaa isin jaaladha hedduu takka Ramadaan Kariim baga jedhee hiriitiin isin ga'e amma gara ciccirree geessinee gara xabbaaqaa deemna maaliin akka goonu sambusaa kana foonii maruudha jechuudha akkuma isiniin jedhe maruudhaani maalitiin akka maru foon sana akkamitti akka godhu walumaan ilaallanii kottaan hordofan wajjin gaduma viidiyoo jechuudha. Kunoo akkuma argitan obboleeyyan biyyaa shunkurtii bukeetu jira
shunkurtii bilchaachuu jirtu jechuudha. Shunkurtii reefcee sun akkatti bilcheessu jira. Bilcheessee jira. Kunoo bilcheessaa jira jechuudha. Amma zayitiin dhiqisaa. Kunoo amma shunkurtii sirriitti bilchaattee jirti jechuudha. Akka amma gizee lukkuu godhan san itti bilchaattetti akkasii bilcheessee jirti jechuudha. Amma zayitii itti godhaa jechuudha. Shunkurtiin hin diimatti. Maaliifuu waan diimtuu taateef diimatti jechuudha. Amma zayitii itti dhiqee sirriitti zayitiin bilcheessee amma godhaa jechuudha inshallah. Hanga dhuma yoo viidiyoo kana ilaaltan zayitiin baay'iftanii xiqqooma itti qiccanii jechuudha. Asuma argitan kana xiqqooma itti qiccanii. Maaliifuu sambusaadha waan ta'eef booda zayitiin waan godhamuuf zayitii xiqqishuma itti qiccanii jechuudha. Inshallah walitti deebina. Kunoo buleeyyan tiyya akkuma agartan kunoo qulaalla'u jira jechuudha. Akkuma agartan shunkurtii zayitii ittiin baay'ifne kunoo qulaalla'aa jira akka hin gubanneef jechuudha. Ibidda jala galachuu godhee jechuudha. Amma baharaata itti godha jechuudha. Baharaata itti godha. Shunkurtii adii qopheessee jira. Kun immoo wannaadha jechuudha. Leemoon aswadiidha. Kun baharaata jechuudha. Baharaata kan hundi itti godha jechuudha. Kun immoo filfil aswad jedhamti. Filfil aswad jedhamti jechuudha. Kuni isillee itti godha. Maankaa takka takka itti godha. Maankaa qixxeessii kan xiqqishuma itti godha. Maankaa qixxee itti godha jechuudha. Filfil aswadii kanarraa immoo maankaa qixxee itti godha. Tuni caafimatti itti godha. Maaliif waan nama godhuuf jechuudha. Kunillee akkasuma caafimatti itti godha. Akkasitti itti godhee shunkurtii adiillee itti naqee deebi'ee waliin dhahee isinitti deebi'ee dhumarra immoo foon itti naqna. Akkuma eegasii mootu akka godhu ilaallaa walumaanii na hordofaa jechuudha. Foon maal akka ta'e foon lafee moo dijaaja moo maal akka ta'e walumaan ilaallaa. Hanga dhuma viidiyoo na hordofa sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Isiniin jedha isin hunduu hin dalaydan warri dhiirallee hattaa jechuudha. Ijoolleen baadiyyaa keessa dalaydanillee dalagattanii nyaatuu dandeettanii jechuudha. Waan laalee waan ta'eef ani hin guddisu xiqquma godhaa jechuudha. Kuma nama lama sadii malee baay'inaan hin dalagu jechuudha. Isiniin galee akkasii hanga dhuma na hordofa. Baharaata kanneen itti naqadhee deebi'aa waliin dhahee dhumarra immoo foon itti naqaa. Foon sun maal akka ta'e hin laaltanii hanga dhuma hordofa sabiskiraayib godhu. Dagatina Oromootii qaqqaalii isin jaaladha. Hanga dhuma na hordofa. Buleeyyan tiyya akkuma agartan kun shunkurtii adiidha. Kun immootu baharaa'aadha. Leemoon aswadiidha. Kun filfiliidha. Kun baharaata jechuudha. Waliin dhahee egaa waliin bilchaataniin booda gubbarra waan biraa itti naqa. Hanga dhuma na hordofa. Ilaallee jechuudha. Shunkurtii reefu sun bilchaattee timaatimii itti godhee waa hunda itti nannaqee kattee bilcheessee duutee jirti jechuudha. Amma kuni kasambusaa maruu jedhu kunoo akkuma argitan akkatti bilchaatee jira jechuudha. Amma maal itti naqa dhumarraa foon jechuudha. Foon dijaaja jechuudha. Dijaaja lukkuu kana cicciree cicciree jechuudha. Alaabitan sanii miti kun kaamanumatti cicciree jaayiza godhee jechuudha. Isa kana egaa cicciree xiqqeessee ciccireen booda itti naqee waliidha jechuudha. Maaliifuu isin haga barbaadan ciccirtanii tallaajaa kaayachuu dandeettanii jechuudha. Ani garuu foon diima saduurii jedhan artanii miti suduuraa isa jedhan sanii ani ciccireetaniin tallaajaa gubbarra kaayadhe. Isin immoo ciccirtanii yoo hin daayitan jechuudha. Yoo daakkame yoo maashinaan daakkame muluu bututa. Kuni amma kan harkaan ciccirame likkimatti cicciramaa jechuudha. Harkaan akka yeroo sambusaa keessatti nyaatturlee sitti dhagahamee nyaatutti jechuudha. Harkaan ciccirtaa jechuudha. Maashiniin daakurra harkaan cicciruu caala. Akkuma argite kunoo cicciree sanaqee waliin dhayaa jechuudha. Akka bilchaatee egaa inni bilchaatee jedheen booda akkuma agartan shunkurtii qimamee itti naqee jira. Akkuma argite foon akkatti naqee jira. Kun firfir jedhee jira jechuudha. Akkaataa itti sambusaa ittiin dalagdutti akkatti zayitii ittiin baay'iftu. Maaliifuu zayitii ganaan mallee zayitii sambusaa kanallee waan dhabbattuuf jecha zayitii ittiin baay'iftu jechuudha. Timaatimii fi shunkurtii qimamii qofa jechuudha. Amma immoo ani loona isaa kana jijjiiruuf
تكوسي سالسا يتقدم لون يسار مثلا سالسا شو قدس باي ما أعرفه خبرنا يقول برباد شو كرتي أنا جت في الأخضر كان اكتنيتا الرومي يتشرفنا أكثر من قرن برباد في الرومي كلاري مسج جيرا مالي في الرومي كاين بربادي أنا إذا أخذت كلاري سافري ده في الرومي ده قرن نمن جرو ولا تموداي سندرو ور برا أبغى تنقط على وأمبر اللي كسبر اللي itu icuru dan desanya dia sudah kafur isa barede sini urgan itu sudah wallah aja itu foli udah mak sambusa akan man lahama marani mal ini garana mau bosan itu ya folu kuliah sana garana mau kuliah isa kan lagi ya sudah isa kan lagi tapi yang kata sambusa isa kan andala gamara زيت الكلاه إسلال أما زيت وما أبو تستين كله أسيت اللي زيت نقول أسيت اللي زيت يوم ولكن أنا لوان تاي زيت تكيف نكتبوته كماني أكتب بوتا جسوا أسيره أكتب وروني إيرلي دلنا بسرعة بيتني لأن سمبوسا باقي مرة جسوا ملازم تكتب كتير ماركاني خلاص يوم يأتي سيكوسا يسوا سيجاني سمبوسا جبنا مال كنارا وكناريا kita tidak banyak dan Ramadan hari ini juga insyaallah video share kok dengan kesini juga insyaallah jazakallahu khairan sambusa amma idan kacina da inda sambusa mara da ma warda sambusa na ne mara unda ini juga isre tarbi kan ta ci mara ne kuno kuma arkitan jahazee jira wanna reef dalagisan jechuudha sambusa maroo jira kuno akkatti kuno akkana ta'ee jira sambusa marama jechuudha akkuma isiniin jedhe akkatti dalagadhaati sambusa maradha foon shuduuran jechuudha kuno akkuma gartanii maruu jira hagana itti gootan jechuudha maan kam tokko itti gootanii ittiin martanii jechuudha namni hin beekne hin jiru gadhumaan nama sambusa illee akkamitti akka maran akka lafa aftanii sambuu irratti qiccanii sambuu gamana achi gamasiis xiqqees walixaxaa aftanii jechuudha harka irratti illee warri dalaguu barbaadan hin danda'ama jechuudha. Kunoo Oromooti akkuma argitan sambusa qareefuu maree jira kun dijaajaa sana jechuudha akkuma argitan kunoo maree jira jaahee tokkodhe tallaajaa gubbarra kaayaa gaaf kana yeroo dulluuqqiin geetetti gafuudhee tallaajaa keessaa xabbasuu bichaadha isinillee akkatti jaayisa godhadhaa ol kaayadhaa akkuma yeroo foon tallaajaa keessaniititti isin taa'a jechuudha jibinillee akkuma jibina tallaajaa keessanitti isin taa'a jechuudha maradhee tallaajaa kaayadhee firiin barbaade achi gafuudhee akkasitti xabbasadhaa akkasitti itti fayyadamaa isinillee Ramadan Kareem isiniin jedhe subscribe gochuu hin dagatinaa isin jaaladha walaa Oromootii qaqqaalii hedduu isin jaaladha naaf jiraadha nagaan naa tura YouTube kiyyaallee subscribe naa godhaa jirtanii naaf galatoomaa warroonni subscribe gootanillee asumaan viidiyoon kiyoo isinirra bu'e hedduu galatoomaa naaf jiraadha walaa hedduu isin jaaladha jaalalli kiyya onirraa madde isin bira haa ga'u rabbiif jecha isin jaaladha jajjabeessaa subscribe naa godhaa like naa godhaa comment naa barreessaa viidiyoo kiyoo laaltan egaa laaltanii seentanii laaltaniin booda like naa gochuu hin dagatina yoo like naa gootan nama baay'een naa subscribe gochuu danda'a like naa godhaa isiniin jedha isin jaaladha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh warri sambusaa godhiitii sirraa warri sambusaa dalagii bakka akkanaatitti dhufne sirraa fudhannaan jettanillee yoo jiraattan koomentii jalatti naa barreessaa bakka isin jirtanitti maree isinii ergaa inshaallah wacii kiyyarratti jechuudha alaa isaaba kiyyarratti koomentii jalatti naa barreessadha warri baadiyyaa jirtanillee koomentii jalatti naa barreessaa keessatti warri baadiyyaa suudii jirtan
eessatti akka isin geessu isin dalagee isin geessa. Warri baadiyyaa jirtan jechuudha. Ani baadiyyaa dalagaa jira. Ani baadiyyaa dalaga jechuudha. Warri baadiyyaa keessa dalaguu jirtan bakki isin geessu natti himaa. Sawaaqa kiyya ala hisaaba kiyya irratti isin geessa. Isin jedha Oromooti qaqqaalii isin jaaladha. Ana caalaa rabbiin isin haa jaalatu. Bakka jirtanitti rabbiin tika ofii jala isin haa oolchu. Hunda keessanuu isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Subscribe gochuu hin dagatina. Sanuma amaanaa isinitti dhaamadha. Like gochuu hin dagatina. Subscribe maafi like isinitti dhaamadha. Ciao. Assalaamu alaikum.